Ashama harka fuune akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya walabummaa newsnetwork irraa oduu yeroo kanaaf qabnu isinitti himna dursa matootii oduu. Waraanni bilisummaa Oromoo Obboon godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti tarkaanfii fufiinsaan fudhataa akka jiru himame. Kibba Oromiyaa Booranaa keessatti barsiisaan tokko hoteela keessatti du'ee argame. Haleellaa Affaaritti raawwateen lammiileen nagaan ajjeefamuu fi madaa'uun ibsame. Oduu waliin kan isin waliin turu ani galgalootu faati amma oduu bal'inaan. Waraanni bilisummaa Oromoo Obboon godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti tarkaanfii fufiinsaan fudhataa akka jiru himame. Waraanni bilisummaa Oromoo Obboon Oromiyaa iddoowwan garaagaraa keessatti magaalaa fi baadiyyaa dhuunfachuu gabaasaaleen addichaa ibsaa jiru. Odeeffannoowwan ba'an irraa hubachuun akka danda'ametti waraanni bilisummaa Oromoo Obboon kibba Oromiyaa godina Gujii Lixaa aanaa Bulee Horaa ganda Roobii dhuunfachuun to'annaa isaa jala galchuu viidiyoo waraabeen agarsiisaa jira. Achuma kibba Oromiyaa godina Gujii Bahaa aanaa Liibaan bakka dhakaa Qaallitti jedhamutti kaampii waraanaa mootummaa irratti tarkaanfii fudhateen miidhaa guddaa irraan gahuu beeksiseera. Tarkaanfii hagayya 7/2021 naannoo sanatti fudhate kanaan humna waraanaa mootummaa miidhaa ulfaataa irraan gahuu Obboon zoonii kibbaa beeksisee jira. Obboon tarkaanfii hagayya 7/2021 godina Salaalee aanaa Kuyyuutti fudhataa ooleen waraana mootummaa achii qulqulleessee baasuu maddeen adda addaatiif himeera. Tarkaanfii aanaa Kuyyuu kanaan meeshaa waraanaa hedduu galii qabsoo bilisummaa Oromoof oolchuu kan hime Obboon PKM tokko qawwee AKM 20 fi rasaasa lakkoofsaan hedduu ta'an hiikkachiisuus ibseera. Tarkaanfii wal fakkaatuun aanaa warra Jaarsoo fi aanaa Dagamitti tarkaanfii fudhatameen humnooti mootummaa naannoo sanaa gadhiisanii baduu fi miidhaa garaagaraan adabamuu maddeen keenya kaaba Oromiyaa irraa gabaasaniiru. Tarkaanfiiwwan Oromiyaa kutaalee adda addaa keessatti gaggeessaa kan jiru Obboon lixa Oromiyaa godina Wallagga Bahaa aanaa Limmuu Galiilaa akkasumas aanaa Nunnuu Qumbaa keessatti bakkoota hedduu dhuunfatee jiraachuu Obboon zoonii lixaa beeksiseera. Aanaa Nunnuu Qumbaa ganda Horaa Baacaa jedhamutti Obboon hagayya 7/2021 tarkaanfii laalessaa deena irratti fudhachuu isaa beeksiseera. Haaluma wal fakkaatu Obboon zoonii lixaa hagayya 6/2021 tarkaanfii qeellan Wallaggaa aanaa Yaamaloogii walal ganda Gurraatti Wallalaa bakka addaa Molee jedhamutti fudhateen waraana mootummaa Bilxiginnaa hedduu hidhannoo waliin barbadeessuun beekameera. Kibba Bahaa Oromiyaa godina Baaleettis tarkaanfii wal fakkaataan humnoota diinaa irratti fudhatamuun beekameera. Kibba Oromiyaa Booranaa keessatti barsiisaan tokko hoteela keessatti du'ee argame. Kibba Oromiyaa godina Booranaa magaalaa Yaabelloo keessatti barsiisaan Abiyaat Oljirraa jedhamu kutaa ceesichaa keessatti du'ee argamuu odeeffannoowwan achii arganne ibsaniiru. Barsiisaan Abiyaat hagayya 7/2021 godina Booranaa magaalaa Yaabellootti hoteela Giriinii jedhamu keessatti du'ee bulee reenfisaa argamuun beekameera. Barsiisaa Abiyaat Oljirraa dhalataa Wallagga Bahaa magaalaa Naqamtee yoo ta'an hojii barsiisummaaf gara Booranaatti malanii turuu fi barsiisaa mana barumsaa Ilwaayee jedhamtuu ta'uun mirkanaa'eera. Haalli fi sababni du'uu barsiisaa Abiyaat Oljirraa hanga ammaatti kan hin beekamin yoo ta'u sababa du'a sanaaf keessummeessaan hoteelichaa to'annaa jala ooluunis beekameera. Haleellaa Affaar keessatti raawwateen lammiileen nagaan ajjeefamuu fi madaa'uun ibsame. Naannoo Affaar godina Fantii Raasuu jedhamu keessatti haleellaa meeshaa waraanaa cimaan raawwateen namoonni hedduu lubbuu dhabuu fi kaan miidhamuu qondaalonni naannichaa fi maddeen hospitaalaa himaniiru jechuun BBC'n gabaaseera. Daarektarri olaanaa UNICEF Heenritaa Fooree ibsa baasteen haleellaan Affaaritti buqqaatota buufata fayyaa fi manneen barnootaa keessatti jiran irratti raawwateen dhumaatii ijoollee 100 fi waliigalaan namoota 200 ol galaafate balaaleffatte. Naannichatti dhiyeessii nyaataa barbadaa'uu himuun hanqinni nyaataa ariifachiisaan akka mudachuu malu kan beeksise UNICEF Daarektarri olaanaan dhaabbatichaa Heenrik Fooree waraanni hamaan Affaarii fi naannolee ollaa Tigraay keessatti gaggeeffamaa jiru ijoolleef waan hamaa ta'uu fi Tigraay keessatti waraanni ji'ootaaf gaggeeffame ijoollee 160,060 dabalatee uummata 700,000 oliif balaa beelaa saaxileera jetteetti. Waraanni waliin Itoophiyaa keessatti ta'aa jiru uummatni miliyoona 4 naannoo Tigraayiif naannoo ollaa Affaar keessatti deeggarsa nyaataa ariifachiisaaf saaxilamuu UNICEF himuun gaagama Itoophiyaa lammiilee miidhaa jiru kana balaaleffachuusaa dhaabbatichi Tiwiitarii isaan ibseera.
Naannichatti kuusaan nyaataa sagantaa nyaata addunyaa fi mootummaa federaalaa irraa argame akka jiruu fi aleellaa kanaan guutummaan guutuutti gubachuun himameera. Dubbiimaan TPLF Geetaachoo Raddaa gama isaaniitiin humni waraanaa Abiyyi Ahmad loltoota keenya irratti gaafa adoolessa 5/2021 aleellaa baneen humni duubatti deebi'e mankuusaa mootummaa dhiyeessii guutuu qabu gube jechuun tiwiitarii isaa irratti maxxanseera. Mootummaan federaalaa naannoo Tigraay keessaa bahuun erga labsii dhukaasa dhaabuu gamtokkee labsee booda ture aleellaan Tigraay keessaa gara Amaaraa fi Affaaritti kan babal'achuu eegale. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya oduu yeroo kanaaf qabnu isan gammaa ture. Qophiilee hafan waliin turtii gaarii isiniin jenna. Oromoo zoonilee hunda keessatti jiru kana xumureeti gara Biraanuu Juulaafaattis ni dhufnaa gara Baacaa Dabaleefaattis ni dhufnaa. Wanni guddaan amma irratti fokus gochuu qabnu waraanni bilisummaa Oromoo amma fakkeenyaa fi keessattuu Gujii keessatti Boorana keessatti bakka lafa qabatanitti uummata bahee ililchaa jira. Uummanni kun baheeti waa'ee baga nagaa dhuftan jechaa jira. Gara lixa Oromiyaa keessattis uummanni dhufee baga nagaadhaan dhuftan jechaa jira. Isaanii bakka waraanni bilisummaa Oromoo qabate kana namallee soba amma beektee biyya bulchaa jirraadha. Amma uummata fa'aa ganda bakka adda addaa amma fakkeenyaaf bakka mootummaa waajjirri isaanii fi waraanni isaanii akka biyya jiru namoota dirqiidhaan keessaa guuraa jira. Garuu Boorana keessaa fi Gujii keessaa amma akka durii nama qabanii ol baasuun hin jiru, gad deebisuun hin jiru, harkaa baasee jirti. Kana dhokfachuuf immoo kana uummanni argaa jira silaa kana dhoksuuf jecha moo maali kan isaan gadi baasanii har'a hiriira jedhanii yookaan immoo koottaa duulaa shanee lolaa jedhanii fakkeenyaaf waggaa lamaan darbe Abiyyi Ahmad yeroo lama moo yeroo sadii Gujii dhaqe waggaa darbe hin yaadatta jedhee yaada. Wallaggallee deemanii Abiyyii fi Lammaan deemanii Dambidooloo dhaqanii bakka hedduu deemaa turan. Har'a garuu Finfinnee keessaa magaalaan Amboo dhaqan magaalaan Amboo akkuma tuu beektu yeroo hedduu dhaqaa ture helikooftariidhaan. Niiyorkii taasifna jechaa turan. Amma icciitiin wanni taasisna jedhe Niiyorkiin jenne. Ati siin galle malee gaafa Abiyyi Niiyorkii taasisa jedhe. Mashaakaa taasisa jechuusaa. Faallaa jechuudha. Daayirektii waa'ee niiruun dubbisi. Kanaafi wanta kana akkamitti ilaaltaa kaleessa dura sii kaasetiin ture Keeniyaa fi Sudaan kibbaatti galchinee jirraa jedhan. Amma lafuma barreen gaddaa dhaqanii barana dhaqaa hin jiran jechuu barbaade tan. Waa'ee dhaqiisa isaanii dhiisi sittama. Dhagee walabummaa. Waraanni bilisummaa Oromoo waa'ee Gujiillee dhiisi, waa'ee Booranaallee dhiisi, Wallagga dhiisi. Finfinnee jira maal gaafatta? Barii tokko eegi kaabineen afaan baafattee waraana bilisummaa Oromoo arrabsaa ooltu. Barii takkatti bichaa eegadha. Woki Abiyyi du'e, woki Abiyyi biyyaa bahe.
shimallis qabame. Waraanni bilisummaa Oromoo shimallis harka qabatee ebelu qabee Biraanuu Juulaa qabee ebelu qabee eeg malee waa'ee amma taasiftu kan Gujii maaliif kiiloomeetira 400 waa dhaqaa jirta gadi gara Gujii gara Wallaggaa ol dhaqaa jirta naqin Arsii keessa jira waraanni bilisummaa Oromoo Baalee keessa jira bakka waraanni bilisummaa Oromoo aneeti kalee Gujii fi Wallaggaa fi Jiddugala Raasuuf naami amma bakka keessaan dubbanne jiru bashaashaa jira waraanni bilisummaa Oromoo. Sirriitti jira yaa. Wanti kana si qabadhee fi maaliif beektaa? Maaliif si jedhee walummaa? Ajjeefna jedha santu konkolaataan deemaa jira baram. Konkolaataa dhaabee yeroo inni mariisaa jiru kanaafas gaafachaa jira bara. So ana amma kijibi abbaa kiyyoo anaaf nafa ta'ete kijiba. Jarri soba dubbatu baratanii soba dubbatanu. Duubarra beektaa namni intala ulfa dhoksitee yoo dhalate eessaan gidhaadhaa jedhan. Intala beektaa so hin heerumin hin rufoofte beektan gadhaachofte. Innaan hin dhoksite akka namni dhaggine. Namatti argee amma ulfa kana dhoksite ati. Yoo inni dhalatu eessaan dhaxxaa jedheen garam geessita akkam gootaa jedheen. Nama ka'ee deemaa argama mul'ataa mire. Eega. Haadha kiyya jedha. Abawoo maqaa dha'uu dhoksite. Maqaa biraa dhoksite. Gaafa inni dhufe maal dhaxxa? Amma fakkeenyaaf kalee bulee horaa aanaa tokko keessatti uummanni itti yaa'ee jirtu woboo jirtu ilmaa ayyaa jirtu jedhaa jira. Mee uummata viidiyoo tokko jira atuu lakkisuu dandeessa boodarra. Na bira jira. Viidiyoo uummanni akkas ga'ee fi uummanni adda finfinnee baasa wal bira qabe koombeer godhe. Waan ajaa'ibaati. Uummata godina Gujiitti bakka tokko walta qabame tokko jira. Isaa fi uummata kana wal bira qabila. Nothing. Ganda tokko hin ge'an. Ati waa'ee amma Oromooni bilisummaaf qacceerra jira. Bilisummaa xumura asiin baate jechuurra jirta. Kanaafuu wanti Oromoon godhuu qabu amma anaaf waa'ee waraana bilisummaa Oromoo ta'een Oromoo waraana bilisummaa Oromoo deeggaruu karaatti agarsiisu nama isaanii dhufaa jiranii achitti eegaa jechuudha. Hojiin isaanii diina fi qolachuudha. Kanatti Oromoo irraa eegama. Waraanni bilisummaa Oromoo gatii kaffalaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo hamma barbaadan caalaa daran deemaa jira. Gargaarsa nama tokkootiin mootummaan Ameerikaa, mootummaan Awurooppaa namni tokko isaan hin gargaara. Akka warra Tigraay gargaaran. Waraanni bilisummaa Oromoo irraa maal ta'e gama seeta? Ameerikaan addunyaan tun beekta faranjiin tun waaqillee waaqni uume beektaa miti. Gaafa nuti of gargaarre nu gargaaran. Nu of gargaaruu qabna. Of gargaaruu jechuun maal jechuufi? Waan qabu namni biyya alaa jirus amma sanii kana eeguu dhiisanii waraana bilisummaa Oromoo waan qabdu kenni amma. Kenni waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabadhi. Waraanni bilisummaa Oromoo amma waggaa sadii miti kaaniiti waraana bilisummaa Oromoo jedhaa turre. Amma kanaan duras numa jenna akkas dubbannee hin beeknu. Akkas xiqqii keessan nu galchanii hin beekan. Amma xumurarra jirra. Waraana bilisummaa Oromoo kana amma gargaaruu qaba Oromoo. Maaliif siin jedhe seeta? Achiin booda ijoollee fi gargaaruuti. Waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa eega bilisoomte. Kaayoo waraana bilisummaa Oromoo fi Oromiyaa bilisoomsu achiin duuba ijoollee fi gargaaree yoo danda'ame Oromiyaa keessa mana barumsaa ijaaramuuf ani akka Oromoo tokkotti woo qabaadhe woo buusa. Ati illee woo buustaa. Hospitaala Oromiyaa keessa ijaaramuuf karaa Oromiyaa keessa ijaaramuuf waan kanarratti haasa'uu deemuun dura amma nami bilisummaa hin qabne karaa hin qabu. Nami bilisummaa hin qabu. Mana dhuunfaatu hin qabu. Mana Gujii keessa gubaa turan beeku. Abarraan Buroo fa'a. Shimallis Abdiisaa fa'a. Salaalee keessa mana gubaatu gubsiisaa ture taa'ee hin danda'a. Haayiluu addunyaa sun fa'a. Nama mana hin qabnetti waa'ee misoomaa dubbanna. Misoomni bilisummaan duuba. Nama bilisoomaa misooma qabata. Misooma innaa jettee amma fakkeenya ilaali. Warri Tigraay nu saamanii amma tokko misoomanii turan. Dhaqanee distirooyid godhan Abiyyi faati. Waraana nafxanyaati, waraana Xoophiyaa jedhamuuti, waraana Eertiraa saddeetanii dhaqanii, waraana Jibuuti bada diroonii Arabaa, waraana Sumaalee shanii dhaqanii biyya san warra san distirooyid godhan.
destroyedii muti ijoolmaa isaanii fixan. Gaafa ilmaa isaanii fixan maaltu warra Tigree tokkummaan dhaabate. Oromoon amma bakka woboon jiru callaa nuti bakka biraallee cimee dhaabatee woboo eegatee woboo bira dhaabatee bilisummaa fi ibsatuu qaba malee hiriira bahuu dhabdee na deeggaruu dhabdee jedhanii birrii 5,000 muraa birrii 500 muraa qotiyoo fidi jedha. Oromoo callaa miti kasi aartu. Tigraay ergan. Warri dhaqanii du'an haa du'an warri jaalalaan deeman. Qotiyoo Oromoo achi geessanii qabsiisaa turani. Re'ee Oromoo. Sigale re'ee Oromoo, hoolee Oromoo, qotiyoo Oromoo gara Tigraay erganii achi qalanii nyaataa turan. Waraanni amma wayyaaneen qaban. Yaa kan isaanii nafxanyoota geessanii warri Tigraay TPLF irraa boojitee fudhachaa jirti. Dhugaadha. Mee asumarraani wanta kana amma fakkeenyaaf jarri kuni uummanni Oromoo bifa kamiin waraanni bilisummaa Oromoo bara 2007 irraa yookaan immoo change yeroo jedhamee jeneraal Kamaal Galchuu dhufee uummata Oromoo qabsoo Oromoo kana sakaallaa hama jala kaa'eerraa hanga har'aatitti qabsoon Oromoo nagaa hin arganne ture. Amma bara 2018tti. Bara 2018 asitti immoo uummanni keenya hangi tokko hangi of bare tokko nama muraasa ta'eeti waraana kana bira dhaabbachaa jira. Namoonni tokko tokko immoo kana keessattis maqaa waraana bilisummaa Oromootiin namoonni qabeenya horatan hedduutu jira. Guyyaa yeroon isaa eeggatee waan gadi baasu ta'a. Kanaaf ammallee warri uummanni keenya kan biyya alaa jiru kun maaliif akka Oromootitti akkuma uummata TPLF kana gubbaatti of dandahee karaa itti waraana kana gargaaru waraana kana bira dhaabbachuu irratti ifatti artiistota Daawitee Mokonninii fi artiistii Sadii Mo'afurtuu waan kana irratti gadi bahee hojjetu. Isumayyuu jala deemanii galma jalaa cufaa turan. Galmi akka hin kireeffamneef jedhanii galma biraa qabatan. Kuni uummanni keenya hangana ga'u Minisootaa keessatti nama 40,000tu argama kan jedhamu yeroo carraa amma Oromoon irra jirtu kana bilisummaa afaan irra dhaabbattee nu eegaa jirtu. Balbala bantee ol seeni nuun jechaa jirtu kana uummanni keenya ala jiru kun maaliif cal jedhee warri ala jiru bifa kamiin yoo itti man karaa tokkoo fi karaan tokko kana qofa kan jedhamu hamma yoomitti isaanii gala. Bara duraanii Oppiidiyoon Lammaa Magarsaatu nu goyyomsee jedhan, Abiyyitu nu goyyomsee, Jawaartu nu goyyomsee jedhan. Amma eenyutu isaan goyyomsaa jira? Jawaar gowwome, Lammaan gowwome, kan isaan maraayyuu nyaadhamanii jiran, wal nyaatanii jiran. Amma eenyutu isaan goyyomsaa jira? Maaliif waraana kana bira dhaabbatanii Oromoon miliyeena otoo guyyaatti otoo waan gargaarsa waraana kanaa barbaade miliyeena 100 buusuu danda'a. Doolaara miliyeena 100 lafa gochuu danda'a. Kana gochuu maaliif dadhabe? Maaliif dirqama walitti kennuu dadhabee taa'ee wallaala? Abbootiin qabeenyaa Oromoo maaliif waraana kana laala? Namni martuu bilisummaa barbaada. Kan namni tokko du'etti, kan namni tokko qaamaa hir'atutti. Kana kuni sirriidha. Keessattuu nuti warra biyya alaa jirru kun. Akkamittiin uummata kana sirreessuu dandeenya? Akkamittiin uummata keenya lakkii karaa dhugaa fi karaan haqaa kana jennee umurii keenya amma rifeensa lama baasaa jirra. Karaan haqaa karaa waraana bilisummaa Oromooti. Karaan nagaa Itoophiyaan nagaan beektu. Nagaan Itoophiyaan beektu rasaasa abidda Oromoodha. Kanaafuu kun Oromoon yoo irraa of qabe malee yoo kana fuuldura dhaabbatee ofirraa dhorke malee gara fuulduraatti deemuu hin danda'u jennee dubbachaa turre. Garuu waan bara 2018 irraa amma wanni fooyya'aa uummata keenya kaa beektee miila qullaa deemu. Ka garaa qullaa deemu. Ka ibsaan qabne. Ka mana yaalaan qabnetu ijoollee kana jiraachisaa jira. Diyaaspooraa Oromoo irraa dhuguma gargaarsi namni waan kana yaadu dhabameeti moo ammas akkuma bara 2018 san nu gochuuf deeman jettee yaadda. Waluma bara 2018 itti milkaa'aniiru ammatti milkaa'an tokko kana lammaffaa beeke. Lammaffaa biltsiginnaan amma Oromoo keessa harka qabdi quba qabaadha. Kana sitti ama. Biltsiginnaan waan baay'ee dubbatuun barbaadu malee torbaan usfaanaa kana waan isin godhaa turte waaqa beeka. Biltsiginnaan waan yeroo santi isin goote namni hoogganaa ture caaltuu isaaneeti. Caaltuu isaanii jedhanu nadhiin abbaan duulaa durii tuttuqee aangoo ol fide tana beektame. Ishii santi ajandaa uumte
akka Oromoon waraana fiin gargaarre godhuudhaaf ajandaa uumte kana tolchaa turte. Naaquba qabaadha. Amma Daawwitee fa'a, Addisuu Karrayyuu fa'a, Adinaan fa'a. Adnaan fa'a, eenyu maqaan ishee Yaanitti Dinkuu. Yaaneetii fi Nugusuu Taamiraat fa'a waraana bilisummaa Oromootii gaafa jedhan kana wanni didanuu fi kaanserichi oppiidiyoon kalee jalqabde higaadhaan nu keessa jira. Maal seetaati? Lafa tuulamaatu hin beektaa lafi Oromoon tuulamaa irraa buqqa'e beektaa bakka ittiin si bitanii beektaa ati namaa miti akka horiitti lafa tuulamaa sii kennanii si bitanii warri lafa san fudhatee bitame warri hin bitamu jedhe hin gargaara waraana bilisummaa Oromoo faana dhaabataa bilisummaan saba Oromoo ni barbaachisa Oromoon akka saba kamiintuu biyya alaalle ta'e biyya keessalletti mataa ol qabatee deemuu qabaa jedha warri gurguramu warri bitamu akka horiitti akka meeshaatti gurgurame waan santi gufuu ta'anii hojjetaa turan. Gufuu san irratti itti milkaa'anii jiru. Wanni sitti himuu barbaadu. Wanti amma laal warri Tigree nama 2,000 ta'anii waltajjii tokko walta qabaman. Doolaara miliyoona 4 baasanii beekta. Doolaara miliyoona 4 nama 2,000. Waan Tigree teetee fi walabummaan doolaara 2,000 fidisiin jedhan ati Tigreedha. Tigree teeteenna. Kan Oromoo anama yeroo tokko Oromoon nuti baay'eedha jennaa jedhu maal isii baay'in? Maal jechuudha baay'ina jechuun? Maal naa godha baay'inni homaa hin qabne? Oromoon baay'eedha. So what? Yoo baay'ee teete. Baay'ee teetee bara cufa garboomta. Wanni garboomfnu beektaati. Baay'ina keenya ka garboomsane warra lafa tuulamaaa gubbootti kennanii lafa tuulamaatiin of gurgurate ofii moti maatii fi gurguratee warra jiraatu kana. Biyya alaa kanas hin jiru. Biyya keessa jallaa biyya kana keessa hin jiru. Oromoon warra san beekuu qaba. Koominitiin Oromoo warra san of keessaa baafatuu qaba. Maal jedhan seeta? Ideoloojii miti. Yaadaanii miti gargar baane. Yaadaan gargar baane gaafi jennu gaafa Oromiyaan bilisoomte walabummaa dhaaba feete ijaaradhu koo. Dhaaba garuu Oromoo tokko godhee deema. Dhaabni kamuu yoo Oromoo amantaan qooda jedhee dhufe yoo ana maqaa kiristaanaatti ati kaate namni si dhabamsiisuu ka'u tokkoffaa ana. Yoo ati maqaa islaamaallee kaate namni si dhabamsiisuu ka'u ana tokkoffaa ana. Gandallee dhufnaan si dhabamsiisuu barbaada. Nama gandaan dhufuun fedhe. Oromoon tokko akka nadhiin gammadaa jedhe san Oromoon tokko bakka. Tokko jechuun meeqa? Tokko kunu kana tokkocha kana Oromoon. Oromoo ati gandaan qooddee nyaattu hin jiru. Oromoo ati amantaan qooddee nyaattus hin jiru, nyaatamus hin jiru. Namoonni garii hin beenne jedhanii ebelutti nami ganda kiyya aangoo argateera. Nami ganda kiyya aangoo maali? Aangoo maali? Aangoo miti Oromoon ka qabsaa'uuf bilisummaadha. Hiyyeessi Oromoo warqii laga dambiitii baatu Oromiyaan itti fayyadamee Oromiyaan itti fayyadamtee uummanni naannoo sanii keemikaala tokko malee kun ta'uu danda'u maal? Yoo Oromiyaan bilisoomtee waraanni bilisummaa Oromoo gargaaramee waraanni bilisummaa Oromiyaa mirkaneessee ala eenyus ta'ii abbaan kale ta'ii hin mirkaneessitu bilisummaa Oromiyaa. Bilisummaan Oromiyaa eessa jirti? Abaa'oo harkarti. Woboo amma yeroo kanatti waraanni bilisummaa Oromoo marrootti hoogganaa jira bilisummaa uummata Oromoo. Anka beeku marroodha. Marroon ala marroo 10,000 jira, marroo miliyoona jira. Warra santi bilisummaa Oromoo hoogganaa jira. Si galeemi? Warri gargaare haa gargaaru. Beektaa fugguu karaa dhutte dhalchanii jedhan. Yennaa fugguu jechuun si galaame wanni baay'een mataan dhalata. Harka dura kanaan dhalata. Gariin kan lukaan dhufuun jiraami. Akkuma dhufte dhalchanii jedhan. Warri amma akka waraanni bilisummaa Oromoon gargaaramneef shira adda addaa biyya alaa kanaa xaxe warri maqaa kanallee digirii guurrate warri maqaa kanallee duroom warri maqaa kanallee biyya alaa kanaa mana bitate qabsoo Oromoo dhaabuu hin dandeenye. Garuu maal godhe? Akkasiin laaftu godhe. Yeroo kanatti immoo uummanni biyya keessaa daran gargaaraa jira. Aman. Ni bilisooma uummanni Oromoo.
bilisummaa kana dhaabuu hin dandeettu. Garuu seenaa jalaan baatu atis. Warri tokkoon beekna. Amma nama Abiyyi doolaara 5,000 kaffaluuf beeka Ameerikaa keessa. Nama tokkoof ji'aatti. Dhageette? Doolaara 5,000 kaffalamaaf. Laale lafa tuulamaati be. Ka gurguramee kennamu lafa tuulamaati. Doolaara 5,000 kaffalamaaf. Nama akka kunoo waa'ee uummata Tigraay nama 2,000 walitti fidanii doolaara meeqatti miliyoona 4 ta'e? Miliyoona 4 walitti qaban. Miliyoona 4 walitti qabaneetti. Fakkeenyaaf nama wayii kanaan dura gaafadheetan ture. Uummanni Tigraay maaliif akkana godhaa? Oromoon immoo maaliif akkana hin goone kan jedhuu fi uummanni Oromoo uummata bilisummaan beekne, gatii bilisummaan beeku. Kanaaf waa kennuu sassataa. Uummanni Tigraay immoo kan biyya alaa fi kan biyya keessaa kan biyya aangoo gadhiisee dhalootatti dabarse kan biyyaa bahee biyya ormaa jiraatu gaafa gabrummaan itti deebitu deebi'ee dhaqee lolee maallaqas ni kennaa kan jedhantu jira. Uummanni Oromoo dhuguma bilisummaa gatii bilisummaa wallaaleet waraana kana bira dhaabbachuu dadhabe moo qabeenya dhabeeti moo karaa dhabeeti? Aboola qabeenya dhabne hin sodaata garii. Warri Tigree kun maal seeta? Amma warri Tigree laale Siyyuun Masfiin jalaa du'ee jira. Siyyuun Masfiin jechuun namicha mallasee dhaanu. Tigreen hin bootte waa'ee Siyyuun Masfiin. Hin boone. Maal gochaa jiru? Sirbaa jiranii yoo isaan harmaayyuu. Oromoo maal godhan seetaa biyyi faati? Daraaraa kafanii ajjeesanii Opiidiyooni Oromoon waa'ee daraaraati akka boo godhaa turan. Abbaan duulaa faati maal godhan ufuma ajjeesan. Hacaaluu dabalatee hin hidhame yeroo santi. Amma Oromoon maal jaallataa jedhani? Hacaaluu jaallataa jedhani. Hacaaluu ajjeesan. Nuti Hacaaluun boonnaami. Isaan Abiyyi faatoo yeroo ittiin bitatee Hacaaluun jedhamee darbuu barbaadan. Amma egaa muddaman kana waa Hacaaluu kana akkanu keessatti hafarfamu karaa caaltuu isaaniitii hujaa jiran. Wanni Hacaaluu kun akkanu keessatti hafarfamu akka nu dubbannu kaayoo Hacaaluu akka galman geenu kana hojjetaa jiran. Wanti hubatamuu qabu amma karoora caaltuun isaaniitti kennanii waan Hacaaluu hojjedhu jedhanii Oromiyaa keessatti taphatamaa jirutti jira. Akka Hacaaluun kaayoon Oromoo yoo bilisoomne siidaan Hacaaluu isaan Finfinnee dhaabne jedhanii qoosansanii bitooti siidaa Hacaaluu Oromoo keessatti dhaabamee jira. Siidaa Hacaaluuti muti gootota Oromoo walitti qabamanii Finfinnee lafa Oromoo irratti dhaabamuu deemu. Kun gufuun kan ta'uu qabu maal? Hacaaluun Oromoon jaallatu saniin akka Oromoon ba'u gochuudha. Oromoon ahaa kana gootanii jedhee daran ka'ee qabsaa'ee bilisummaa akka hin finne. Sib'aan Naggaa warra Tigree nama baay'ee dhumateera beeka kajarri jaallatu. Sanirra dabartee deemte kutannoo isiin qabdu jaalalaa. Amma Oromoon of ilaaluu qaba. Abbaan kamuu haaduu anis haaduu atis haaduutu abbaan fedhe haaduu. Maaf du'e inni waan inni du'e beekuu qaba. Gaafa san bilisoomne. Oromoon birrii kennuu wanni duumaan seetati. Duri jedhani warri Tigree kun beektaa warri Tigree waggaa tokko akaayii nyaatanii bara guutuu waan gaarii nyaatuu barbaadu. Bara guutuu mataa ol qabatanii deemuu barbaadu. Oromoon umurii isaa guutuu akaayii nyaatuu barbaada. Isa callaa muti ijoollee isaatti akaayii nyaatuu dabarsa. Dhageettee moo walabummaa? Oromoon amma akaayii nyaatuu keessaa bahuudhaaf maal gochuu qaba? Waan qabdu waraana bilisummaa Oromoo gargaara. Akka Tigreetti. Tigree daran Tigree caala. Nuti Tigree caalla silaa dubeetta waraana bilisummaa Oromoo kana gargaarre. Akkas. Akka Saalee Tsadaalee Akiliyoo Labtoo ol jette Oromoo yoo kutaa afurii ol barate fincaa'inni fincaa'e beetta fudhatee nuun darba waa'ee lafa isaanii waa'ee lafa Finfinnee kana gaafatuu jedhe. Waa'ee Walloo kana fa'aa gaafatamuu jedhe. Gaaffii san deeffachuu Oromoon barbaadu abbaa qabeenyaa ta'e ka biyya alaa jirtu ta'e waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabadhu. Amma warri burjaajetuun burjaajiin sin baastuu waraanni bilisummaa Oromoo 10,000 miti.
kuma 50 miti, kuma 100 miti. Waraanni bilisummaa Oromoo riphee lolaarraa gara konvenshiinaal waaliitti waraana deemuu danda'ama. Akkas. Waraanni kamuu waraana bilisummaa Oromoon dhaabu. Waraana hin qabu abiyyi milishaadha. Milishaan sun hin dhaamtu. Milishaan sun yoo ijoollee fiitti sarvaayiv godhuu qabaatte milishoota tanaa dhaamuu barbaada asirratti. Ijoollee keessanii jiraachuudhaaf ariifadhaa waraana bilisummaa Oromootti harka kennadhaa qawwee isinii kennan. Sinoo amma gaafa giddaan jara boojaan takka dhagee qawwee sinoo fedhan tokko beektaa? Qawwee sinoof qabatee akkasidha. Sinoofiin nama snaayiperii qabaata. Mintoof jechuun dhukaastee baattee keessaa gatta. Duriiti sun zamanni itti darbe amma faranjiitu itti fayyadamu. Faranjiin kana muuzeemii keessaa qabdi. Akkaataa ittiin uummata keenya goyoomsaa jiran uummata keenyatti wannoo gochaa jirani. Waan kana gubbaa irratti beektaa uummanni keenya silaa gara waraana bilisummaa Oromoo kana cimsee gargaaruu irratti shoora guddaa qabaachuu qaba. Gatii bilisummaa beekuu qaba. Akkuma ati jette namoota kanaan dura dhuman warra akkana dhiiga madaafaa kan bakka buutee isaanii dhabame warra akka daraaraa kafaniifaa namoota baay'ee bebbeekamoo ta'uuni akkuma duratti ati maqaa Oromoo jaarmiyaa siyaasaa Oromoo waamuu sodaarraan kan ka'e maqaa adda addaatti moggaasaa turan namoota keenyas bifa kanaanii warra ajjeesanii bakka buuteen isaanii dhabamillee kan awwaalcha dhaballee hedduu qaba jechuudha Oromoon. Maaliif dhabaman maaliif du'an kan jedhu san gaafa san bilisoomaneet dhugaadha wanta kana Oromoon kana beekuu qaba. Kanarra dhaabbatee qabsoo gochuu qaba. Kanaafiyyuu waraana kana yoo hin gargaarin boru Oromoon bilisoomuu nafu akkuma ati jette walaboomuu ni nafu amma uummanni keenya bilisoomee jira. Bilisummaa qabna baram. Bilisummaa uummanni Oromoo bilisummaa nuti qabni maal? Galata waraana bilisummaa Oromooti walabummaa Allah isa dubbataa jiru. Wanni nan jechuu barbaade ani amma fakkeenya bilisoomee tan jira. Namni bilisoome jechuun waan barbaade filachuu. Oromoon abaaboo filate, woboo filate. So bilisummaa qabna. Birmadummaa keenya immoo kan nuu kabachiisu waraana keenya. Waraana bilisummaa Oromooti. Jaal Marroodha, Jaal Sanyiidha, Jaal Gollicha, Jaal Gammachuu. Warra kanatu birmadummaa saba kanaa daangaa uummata kanaa eeganii kabachiisuu warra qabu isaan kana jechuudha. Kanaafi uummanni keenya akka bilisoomu shakkii tokko malee filannoon isaa waraana bilisummaa Oromoo ta'uusaa dhibbarraa dhibbatti mirkaneessaa jira jechuudha. Kanaafuu daasporaa kana keessatti silaa warri dhadhama bilisummaa, gatii bilisummaa, mirga dubbachuu, mirga hojjechuu, mirga waa nama waloorraa hanga nama dhuunfatti waan arge silaa uummata keenyaaf hawwuu qaba. Lafa beektee kaaremeetirii 1000 mirga uummataa, mirga dhalootaa, afaan balleessuu, aadaa balleessuu kana silaa beektee namni keenya akka walabummaatitti hirriibni yuusa qaba jedhee yaadu nama akkana godhu. Nama waan kana keessatti hojjetu. So kanaaf biyyi keenya maali furmaanni biyya lafaa jiru? Furmaanni lafa jiru namni waan itti dhagaame dubbachuu, waan barbaade filachuu, waan barbaade uffatu, waan barbaade nyaatu. Kanaaf uummanni keenya kana sarbamee akkamitti lafa fudhannee mootummaa keenya jedha. Ka uummata keenya fixaa jiru, ka obboleessa keenya ajjeesaa jiru, ka haadha keenya ajjeesaa jiru, kan nama keenyarra darbee qabeenya keenya saamaa jiru, kan qabeenya gubaa jiru kana arginee silaa waraana kana bira dhaabbachuun yeroo ammaa kanatti uummata Oromoo irraa eegama ture. Yeroo ammaa kanarratti saba keenyarraa eegama ture. Sabni keenya kana hunda ka biyya alaa jiru kun hin beekaa jechuudha. Gatii bilisummaa ni beeka. Kan biyya keessa jiru afaan qawweetiin jira, mana hidhaa jira, dubbachuu hin danda'u, himachuu hin danda'u. Mana murtii dhaqee manni murtii isa gadi lakkisu. Maaliif? Waan bilisummaan hin jirreef. Waan haqni dhugaan hin jirreef. Ka himatu mootummaadha. Ka hidhu mootummaadha. Manni murtii mootummaadha. Kanaaf saba keenya silaa kana jala baasanii mana murtii walabaa, waraana walabaa, poolisii walabaa kana ijaaranii dhaloota ijoollee keenyaaf qabeenyi nuti dabarsuu barbaannu bilisummaa fi walabummaadha. Bilisummaa fi walabummaa caala ilma namaa wanni barbaachisu hin jiru. Namni ka baratee biyya barsiisuu danda'u, ka hojjetee sooramuu danda'u bilisummaa yoo qabaate, yoo birmadummaa qabaate. Birmadummaan daangaan biyyaa eegamudha. Bilisummaan namni waan sammuu isaatti yaadu, waan ofiitti amanu hojjetee uummata tajaajiludha. Kana dhaloota dhaalchisuu qaba. Akka qabeenyatti qabeenyi ilma namaa kana caala jira jedhee yaadu. Uummanni Tigraay, hooggantoonni Tigraay
dhaloota isaanii biyya isaanii bilisummaa fi walabummaa birmadummaa dhaalchisanii jira. Kana uummanni keenya kanarratti yaaduu qaba kan jedhuuni yaada kee jabeessee itti dabaluu barbaada. Yoo waan itti dabaltu jiraate itti daballee mee amma gara diyaaspooraa warra hambaa PP kana hegereen isaanii yoo maal ta'a? Jarri kun amma fakkeenyaaf hin kaafna. PP'n gariin isaanii warri TPLF qaban uummata keessa dhaabanii mana murtii otoo hin taane uummata fuulduratti abbootiin alangaa jeneraalotaa fi konoreelota qaban booji'aman irratti murtii kan isaan kennaa jiran argaa jirra karaa sooshaal miidiyaati. Kanatti dabarree kanarraa mari'anna waan amma gargaarsa waraana bilisummaa Oromoo kanarratti wanni hafee jira uummata keenya fi barbaachisaadha jechuutti dabaliitii sanitti dabarra. Wannan jechuu barbaadu yoo waraana bilisummaa Oromoo kadhaa miti akka gargaartu. Eenyus Oromoo kamuu kadhatuun barbaadu. Waraana bilisummaa Oromoo ofii jedhi gargaari. Ameerikaa keessa asoo nafxanyoonni dhufanii maqaa akaakoo kennaan arrabsanii nuti dhageenye sanii ka amma jalqabanii. Ameerikaa keessatti Starbucksii ta'e hoteela keessa taa'ee dhufanii siin hin jenne ol qabattee deemuu barbaadde waraana bilisummaa Oromoo gargaari. Diqaalaan yoomillee Oromoon taatu. Oromoon biyya bulchaan jiru kanas hin beekna isinis hin beektanii hin sobdanii garaa keessanitti isin bitatee jedha warra biltsiginnaati. Oromoota nama dhugaa Oromoo qulqulluu ofiin jette bilisummaa saba Oromoo madu'a saba Oromoo mahidhama ka jettu waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabadhu. Furmaanni waraana bilisummaa Oromoo gargaaru. Ka gargaartuut ofii jedhi gargaaru. Ati gargaartellee dhabaattellee bilisummaan saba Oromoo hin dhaabatu. Amma maal seeta duri waggaa 2 waggaa 3 hin jiru akkas hin jiru. Amma ji'oota deebi'ee jira bilisummaan saba Oromoo argamuuf. Gaafa san garuu walabummaa si dursanii deeman. Anatti deeggaraa ture jedhan. Maqaan namoota waraana bilisummaa Oromoo gargaaru tokko tokkoon riikardii ta'ee taa'aa jira. Nama kana gargaare bilisummaa uummata Oromoo nami Oromoon bilisoomu jedhee gatii baasee tokko tokkoon maqaan isaa jira. Yaadaanii miti garaagarummaa yaadaa jechuun inni namni du'aa garaagarummaa yaadaan qabu. Lakki yaadaan gargar ta'ee maani miti. No, bilisummaa Oromootti gufuu taate warra Oromoo hojjechiise keessaa quba harka qabdatis. Warra Oromoo hojjechisuu keessaa harka hin qabne ammaan kan asolatti hin dhiine waraana bilisummaa Oromoo saba Oromoo gargaara ammaan tan. Yoo kanan goone wanti isin kadhatamus hin jiru. Bilisummaa dhaabuun dandeettanu waraanni bilisummaa Oromoo daran amma eega guyyaa muraasa amma torbaan lamaan kenneeraaf torbaan sanii kenneef torbaan tokko narraa dhumee jira lamaan sinii kennee jira amma bulee horaa qabamuu deema torbaan kana keessa Wallagga bilisoomuu deema Amboon qabamuu deema na aman Salaali ni qabama teesti goonee laallee jirra bakka godhamuulle amma teesti mootiin qabna hin lakkinu qabnee ummanni keenyas beekee jira. Warri fardaan dhufee garmaames waraana bilisummaa Oromoo waliin jira. Sittama. Maafi dhufan seetaati. Isaan sakatta'uu dhufan jetta? Gariin abaa'oodha. Nami abaa'oon garaa isaa keessa laphee isaa keessatti kaadireen abiyyi beetta garii. Nama 100,000 qabaatan 70,000 abaa'oodha. Dhugaadha. Warra biyya alaatti of burjaajessaa jira. Homaan beekan warri biyya alaa kun beektaa biyya alaa jiran. Kana keessaa'u wanni itti sii dabalu jiddu galeessa kana keessaa'u kan waraana keenya waliin dhaabbatu irra caalaan kaabinoota. Waan isaan dirqamatti kennan garaa waraanni dhufu kan naqanii dafanii kara kanaan dhufamaa jira. It's a survival issue, my brother. Yeah. It's a survival. Inni abiyyi xayyaara kaafatee kaa'e kaabineen jidduu gala jiru kun kan amma kan waraana bilisummaa Oromoo waliin dhaabbatu kun abiyyi kaa'e deeme. Maatii fi ijoollee fi maal godha inni meelaadha. What are you talking about? Eenyu gowwaa? Jaldeessa beektaa? Jaldeessi dubbiin mammaaksan qanne fardadhani. Jaldeessi durii leencii damma qalqalluudhaan baatee deemu argee abuyyoon jedheen durii wanni cufin dubbatteedhani. Yaa jennaani duddanna fidii jedheen duddanna baadhuu jedheen dadhabee jira. Kokkorii jedheen.
damma qalqalluu kaan irra ta'ee xuuxee fixee beetta. Gaafa fixee yoo arge leenci sajjiisaan beekamati. Abuyyoon jedhee nam muka argee jennaan. Warra keenya muka jalaan baanii muka jalaan na bayii jedheen muka jala darbii jechuu isaati. Tole jedhee gaafa inni muka jala darbee inni mukatti. Muka korophatee ol bahe. Muka jalaa yaabbate. Yaabbate jala damma jalaa fixee jira ka. Tole. Achi muka gubbaa dudda gubbaarraa jaldeessi sinjira si'aa dammi sinjira jedhee manaan bahe haadha manaa isaa waame beektaa nuti aadaa Oromootti jira. Kottume narraa fuudhii jedhee wanta fidee beenkan. Yoo siin fuutu qalqalluun duwwaa hin dallante si. Nyaattee fittee duwwaa natti fiddaa jettee. Jedhee rifateeti. Bakka hangafaati abuyyoon jennaani yaa jennaani mega abuyyoo si gaafadhaa jedhee muka gubbaa waa'ee jira. Lakki nufuu jedhe si gaafadha lakki beekachoon boolla qotachoo jedhe ol ba'ee. Aannan beeka akka inni sin qabne godhe. Kaabineen gariin akkas kan beeku akkas. Yoo beekte dargiin gaafa ba'e beekta kaabinee tokko fudhatee hin baane. Dhugaa. Abiyyi gaafa deemu abiyyi kufee jira yes kufee jira 100% dhugaas tama. Abiyyi gaafa biyya san gallakkisu walabummaa. Walabummaan na waliin turen jedhu. Beektaa mucaa hiriyaa keetii tokko nama hanchaatii godheeti yoo dubbiin hammaatte hin baanaa jalaa dheennaa jedhe. Si ergeeraami? Akkas jarri ammaa jechisiita. Ka biyya alaatii amma warri biyya alaatii galan bu'aa biyya alaatii argatan kuni gaafa dubbiin hammaatte ni ba'u. Lakkisanii akkaataa baanuun ni qabu isaan. Yaa tolfatanii jiran warri wannoo jedhan. Mee asmarraan Include Biraanuu Leenjisoo qopheeffatanii jiran karaa ba'an. Shimallis dabali, Taayyee dabali. Gara sunis hin ba'ama. yaa Tokko tokkoon baata. Haayiluun gonfaa sin sooman ba'a. Niitii isaa lartimi. as jirti ollaa keenyatti. Asoo dandeenye amma beekta warra biyya alaa kana waraqaa isaanii irraa haqaa jechuudha. Inni nafu mee itti dhufna isatti dhufna mee amma qoy wanni guddaani biyyi kun biyya dimokiraataa gara xumuraatti deemaa jirra. Amma warri aktuu jette warra akka Biraanuu Juulaa faa warri akka Taayyee Danda'aa faa namoonni amma yakka kana raawwatanii mootummaan gaafa dhufee warri mootummaan kun kufee maalinni hiree isaanii eessatti bahuudhaaf deemu yoo qabaman biyya san keessatti murtii akkamiiti isaan irratti ta'uu deema. Har'a nama mana hidhaa keessaa baasanii ajjeesaa jiran. Nama manni murtii gadhiise deebisanii hidhaa jiran. Kana wal qabatee waraana amma fakkeenyaaf duguggaa sanyii Oromiyaa keessatti, Gujii keessatti, Boorana keessatti, Shawaa Lixaa keessatti, Wallagga keessatti akkasumatti Arsii fi Harargee keessatti geggeeffamaa ture kana jarri kun itti gaafatamoodha. Kanaafiyyuu Oromoon gaafa san akka bara 2018 kana dhiifamaa nu godhaadhaa jedhumoo Oromoon jara kana qabee seeratti dhiyeessamu. Jarri kun baqatanii bahuu yookaan immoo humna godhatanii lolanii dhaabbatanii uummata kana injifatu kanarratti fokosii goonetti marii goona. Kanaafiyyuu wantoota kana maaliif uummanni keenya waan amma hojjetamaa jiru kana kaabineen akka wanta kanarraa of qusatu namni nama ajjeese namni mana namaa gube namni qabeenya namaa saamu itti gaafatamuuf ta'a. Warri Tigraay uummata fuulduratti dhaabanii seeratti dhiyeessaa jiran. Seera biyyattiitiin namni maal akka yakka hojjete yakka isaatiin akka itti gaafatamu. Ajjeesaan jiran, rashanaan jiran, mana murtiitti murteessaa jechaa jiran. Kanaafiyyuu kaabinoota jalarraa kaasee hamma jeneraalota Abiy Ahmediin dabalatee hireen isaanii maal ta'a? Obboleessu Abiy Ahmed hin baha. Garuu itti gaafatama. Gara bahullee amma araba kadhataa jira bakka baay'ee kan kadhataa mijeeffataa jira. Inni bahuuf hin baha. Eertiraan galu Isaayyaas illee fi haftuuf isa callaa miti. Eertiraan galu biyya biraa Afrikaa biraa barbaadata. Okay. Kana akkasitti naa qabaadhu. Kan biraa wanni ati naa beekuu qabdu kan biraa amma fakkeenyaaf yeroo kanatti waraanni bilisummaa Oromoo zoonii
gidaamii bakka lola sa'a sadii deeme keessatti amma gidaamii keessatti waraana bilisummaa Oromoo waan gaarii godhee jira. Waan gaarii. To'ate kaambii waraanaan ha Chaayinaa bira cinaa bukkee Chaayinaa jiru. Kuni waan mul'isa. Kanaan lakkoo waan guddatti. Ganaa waan baay'ee deemaa jira. Kanaafuu walabummaa kiyya waan naa laaltu abbaan jaallate jaallatu. Warra amma kaaste warri akka isaan hin qabamu seera. Oromoon dhiifama maan gootaaf. Eenyu lammata nan suufan jettan jaartii shunkurtii hatte. Ado isaan dhiifama jedhani ani dhiifama kana hin fudhattaati. Ani akka hin fudhanne atis ni beektaa akka atis hin fudhannes nan beeka. Garuu ana ati callaa miti walabummaa dhage. Waan ati kaaftee sitti madaggeeffatu waan ati kaaftee piippiin ammallee biyya alaa kana keessatti waa hojjechaa jirteetti. Dhuguma immoo warra beektee opiidiyoo lammaffaa ta'uu barbaadu jira. Qabsoo Oromoo kana gara jal'isuu barbaadu jira. Kana jidduutti jaarsa jedhanii araara jedhanii akkuma kanaan duraatuu jette Taaddasaa Birruu akkatti ajjeesan akkatti Maammoo Muzammil ajjeesan lafa keessee jirti. Akkatti immoo bara 2018 waggaa 27 guutuu nama kolaas nama ajjeese nama qabeenya namaa saama lafarraa nama buqqise namni tokko namni seeratti dhiyaate hin jiru. Kanaaf ammaa kaafne uummanni keenya maalirratti qophaa'uu qaba? Qeerroon maalirratti qophaa'uu qaba? Walabummaa dubbisii gabaas. Waraabessaa darreen sareen duttii jedhe. Waa'ee dhiifamaa yeroon darbee jira. Dhiifamni gizee maani jijjiiramu ciccirama jedhamu sani jedhanii uummata soba yeroo talan dhiifama warra godhe keessa hin jiru. An dhiifaman goone akka marroo waliin ture marroo faana ture. Yaadi kiyyas wanni kiyyas marroo faana goonicha faana jaal sanyii jaal magarsaa jaal gammachuu jaal rabbirraa jaal jimaaree bafaana ture. Isaan ideoloojii isaanii qabu. Eenyu dhiifama jettaan eenyu dhiifama gootu. Nageessoo faati. Maal dhiifama? Itti gaafatamuu qaba waan godhe. Qoostaa dhiifama obboleessa kiyyaa dhiifaman godhuuf sittama. Kan haati kiyya deesseef dhiifaman godhu. Haati kiyyaa gaafa waan kana keessatti hirmaatte ishii dhiifaman godhu. Gadhi laafettiin obboleessaa gadhaachuuf tiye. Wanni akkasii na bira hojjetu. Ani gadhi laafaa miti. Hamma ati jabaatte si caala daran sitta jabaadha jechuudha. Ati uummata Oromootti garaa jabaattee qoostaa nama caccassee poolisii Oromiyaatti mootii mormufaa turanii fi isaan fa'aa dhiifama gootanaan jetta. Dhiifama maan isaanii gootu. Kana dhiisi wanni dhiifama jedhamu hin jiru. Isaallee waa ifii yaalanu. Jaallattee jibbiteellee bari'uuni ooltu jettee beektaa lafti to'amu. Dhi'uuni si oolu bari'uuni si oolu. Waraanni bilisummaa Oromoo bilisummaa uummata Oromoollee oolu. Kana abbaan fedhe gara fedhe garagalu. Gara fedhe ani kana waa'ee waraana bilisummaa Oromoo bilisuu warra biyya diyaasporaa dhiisi diyaasporaa. Waa'ee warra kanaa dhiisi isaan warra kuni yakkamoota kana. Oromooni kana dhiisee waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabatu qulqulluu kate. Ka kaabinee keessas ta'anii waraana bilisummaa Oromoo bira jiranu bakka jiran sanatti of eegatanii ittuma fufanu. Isaan kaabinee miti. Warri kaabinee keessa ta'an sun. Hujii itti kennaman ergama fi hojjetaa jiran achi keessa ta'anii. Dhugaadha. Inkuluudi warri masaraa Minilikii keessa ta'anii waraana bilisummaa Oromoo waliin hojjaa jiran suni ergama itti kennane bilisummaa saba Oromooti hojjetaa jiran. Kana beeki. Kana waa'ee diyaasporaa dhiisi. Diyaasporaa wanni jedhamu hin jiru. Gariin as dhufanii birrii baasanii maan godhanii asitti nama hamburee achi garagalanii uummata keenya nyaatuu barbaadan. Wanni akkasii hin jiru walabummaa kiyya. Kanaafuu wanni isaan irra jedhu kana jechuu barbaada. Kabiraa Galatoomi hin gabaabsine sa'aatiin keenya dhumaa jira. Waa'ee hayyuduree adda bilisummaa Oromoo irratti waan xiqqoo mari'an. Maaliif namoota kanaaf dhiifamni hin godhamu warri namni nama balleessee nama yakka hojjetee itti gaafatama jennee jirra. Keessattuu hayyudureen adda bilisummaa Oromoo mirga dubbachuu, mirga barreessuu, mirga gabbahee galuullee dhabee jira. Kanaaf uummanni Oromoo diyaasporaan ala jiru kun yeroo hedduu waan hedduu gochuu danda'a kan biyya keessa jirus qabsoon Oromoo laamsha'ee bade jedhanii warra abdii kutatanii isa yoo hooggantoota hidhanii hooggantoota irraa immoo isa hidhan. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo immoo akkuma ati jechaa jirtu zoonii lixaa keessatti
bakkoota hedduu qabatee of jala oolchaa jira. Sa'aatii amma nuti dubbachaa jirru kana eegalee jiddu Amma galeessa. dhiifama waliin amma naa ergane lolaarra jira bakka inni qabatee jira kunoo. Kanaafis hin jedhu isa kanaaf hayyuu duree keenya kana namoonni irraa gabbahanii dhimma kana dhiibbaan akka godhamu biyya alaa kana keessatti godhamaa hin jiru. Dhiibbaa guddaan hawaasni kun gochuu danda'a. Hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo nama uummata Oromoof waggaa umrii isaa guutuu nama jiraate. Nama bara Haayile Sillaasee keessaa rasaasaan rukutamee qabsoon of duuba nan deebisu dhiiga kee dhangalaaftanii miti. Lubbuu kiyyan kenna jedhee eengaddallee piippiidhaan adda kiyyan rasaasaa kenna malee qabsoo uummata Oromoo dabarsee isiniin kennuu jedhee jira. Isa kanaaf mee warri ala jiru kun waraanni biyya keessaa lolaa jira. Hawaasni ala jiru kun maaliif kanarratti xiqqoo isiillee akkaataa inni itti mirgaa itti dubbachuu fi barreessuu danda'u akka godhan White House deemanii dippiloomaasii adda addaa maaf gochuu dadhaban? Jechuun warra biyya alaa kan gaafattaati. Akka Oromootti Oromoo daasporaa jiru. Lakki obboleessa kiyya waan takka hubadhu olummaa. Faranjiillee adoti gaafattee lukallee jiddee homaa siin guutu. Waa yaayyuu dura kennaa kanallee. Ansitti ameeraan gafa dubbii tana xumuree jira dubbii tana gaafatteef. Hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo warra mana hidhaa jiru. Oromoota Itoophiyaa keessa hidhaman kan. Itoophiyaa keessa jiraachuun mana hidhaa ta'anaaf. Maatii kiyya dabalatanii jechuu kiyya. Itoophiyaa keessa jiranii mana hidhaa keessa jiru. Mana hidhaa Itoophiyaa kana keessaa hayyuu duree adda bilisummaa Oromootii kaasi. Hamma Oromoo xiqqaatti kan bilisoomsu maal akka ta'e beektaa? Qawweedha. Hayyuu dureen waa humna hin qabneefi waa waraana hin qabneefi hidhame qabame. Mee amma ati dhattee dhuttee Ameerikaa tanan tutta? Hin dandeessu. Dhuttee Joo Baayiden hin tutta amma ati dhiirti addunyaa tana keessa. Hin jiru hin jiru. Biyya si makani. Dimokiraasii mi? Yaa. Dimokiraasii be. Marroo maaf marroo haga marroo masi Ameerika du'a biyyiif. Yeroo sadii ol. Maal saati 10 ol du'e. An amma beektaa Yesuusiin Kiristoosiin takkatti du'ee ka'ee jedhama. Marrooni isa caalee jiraan jedhe. Dhuguma. Ajaa'iba. Yaa nami takkatti du'ee ka'een beeku an dhageen beeku. Yaa isaan ajjeesanii kaasanii. Marroon isaan 10 du'ee ka'e. Kanaafuu marroo isaanii fi Yesuusii miti Yesuus caala warra biltsiginnaati. Nami du'ee ka'e siif maani? Nami du'e jettee ati miidiyaan baatee himte gaafa inni dhaggite maani siif? Waaqa mati. Waaqa malee akkamitti hojii rabbiiti. Amma biltsiginnaa deeggartuu biltsiginnaa waa'ee Daawudii dubbatti. Oromoo waa'ee Daawudii maanii jedhee maanii. Kanaa miti. Amma furmaanni Daawudii liga lakkisiisu. Furmaanni Jawaarii liga warri Jawaar deeggaruu dhaggeeffatu qabu waan kana. Jawaar mana hidhaatii akka barbaaddaami? Bakkeelee mana hidhaatii akka barbaadda? Abdiin barbaadda? Waraana bilisummaa Oromoo gargaara. Yeroo gabaabaa keessatti Jawaar arguu deemta alabbaa'e. Alabba'uu miti. Amma yoo baay'e. Amma yeroo kanatti Abii Jawaar baay'e. Abii sobee ijjeessisee nama biraatti ijjeesse. Abaa ijjeesseedha. Akka Hacaaluu ijjeessee ka'ee. Wayyaanee ijjeessee shanee ijjeessee jedhaa ture kaa. Argiteertaami? Sirriidha. Amma Jawaar adoo baay'ee ijjeessa Abii. Yoo Baqqaleen baay'ee ijjeessa. Beektaa ajjeesaa hidhee erge beektaa gaafa wanni dhagteeraanna. Eega isaan ijjeessee maal godha seeta? Diraamaa hojjetuu fi Oromoo tokko hawaan takkaan beenu qulqulluu qabee isatti ijjeesseedha. Walabummaa qabee walabummatti ijjeessee jedha bakka. Ati amma ijjeenneen jettu ati dhugaan qabdu. Maaliif? Abbaa humnaa tarkaasii qaba. Abbaa humnaa tarkaasii qaba dhugaadha. Abbaa qawwee harkaa qabutti si harkaa qaba. Ati qawween qabdu, humnan qabdu, yoo si reebanii si reebamta, yoo si kolaasanis hin kolaafamta. Waan fedhan funnaan kee qabanii waan fedhan si gochuu kan danda'u isaan. Ati mirgaan qabdu. Nami mirgaa bakka hin qabne amma beektaa wanni gaafa beektaa Daawudii mirgaan qabu. Jaal Daawudii ibsaa hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo mirgaan qabu. Najjeesaa jedheeni wanni ijjeessuu dhabanii fuutee an beektaa miti. Waa inni addunyaarra beekamu malee ijjeessan. Warroonni deeggartoota biltsiginnaa biyya alaa jiru maaf ijjeenneedhaa turte? Dhugaadha. Fakkeenya deeggartoonni biltsiginnaa maan jette Arfaaseen gaafa tokko intarvii kenniti. Jawaar fannisuu qabnaa jette. Lafa kaayee jira nama Jawaar fannisnaa jedhe.
Eessi jiraatti Arfaaseen tun? Arfaaseen niitii Jawaariiti. Niitii Jawaariiti dubbatuuni jala sii dhufee nama tokko waan jedhuun isiin beektaa? Jawaar fannifamuu nuu qabaa jedha. Isiin jedhaaniif. Isiin Jawaar hidhamee jira abbaa mucaa kiyyaa maanii itti himatti. Ameerikaa kana keessatti. Biltsiginnaa immoo jala kana dhuftee komentii OMN rakkennitu maal jetti yoo Jawaar hin fannifameen dhaggitaa jetti. Hin fannisnaa jetti. Maal Hacaaluu ajjeefne Jawaartu nu hafe jechaa turanii? Kun maal seeta? Jawaar wanni fannifamu jetteefi Jawaar qawwee hin qabu. Karaa nagaa jedheemi. Amma beektaa miidiyaa gubbaa jirra malee waan amma Jawaar jedhellee waan nu ga'e jira. Nama inni jedheeni parsanaalii argee dubbiseera. Nuti dandeettii hin qabnuu jedheera. Dogongorree jirraa jedheera. Waan biraan dubbadhu Jawaar waan jedhe sittama. Tole. Nuti ni caalamnee jirraa dogongoree jirraa nama nu caalu jiraa jedhe. Sa'ani atillee hin beekna. Eenyu hajaldeessa Oromoo bilisoomsu. Jaalmarroo diribaati. Horree xuphi jedhe gujii. Qoy gaafa nuti xiyyaa turre sani Oromoo miti Amaaraa Tigireedhaa bitamaatii PLF'tii nuun jechaa turan. Har'a garuu bagumayyuu achi keessa taa'anii isaanii galee dogoggorreeyyuu baga jedhanii atis waan qabatamaa akka ati dubbattu dhibbarraa dhibbatti itti namana. Egaa wanni kun isaan immoo afaan isaaniitu nu ganaa gadi ba'anii dubbachuu deeman. Nuti walabummaa wanni dubbatamuu deemu amma ni waan diqqoosta baasuu barbaade baasuun barbaadu sekireetii kana qabatuun barbaada ture waan sitti miidiyaa kana dhufee baasee mee waraana kennaa jabeessinu bilisummaa haa dhuftu waan dubbatamu dhageetta. Dhugaadha. Egaa mee waan neegosheetii jennaan nuun fudhattu ilaa marroo miti jiru. Marroo fa'aa jaal gammachuu fa'aa jaal sanyii jaal goollichaa jaal jimaa jaal rabbirraa jaal magarsaa miti jiru. Neegosheetii ittaani miti? Warri mana hidhaa jiru kuni neegosheetiin nun barbaachisu qawwee malee hidhaa gadi baaste. Ancufaa ka shakku beektaa gaafa mana hidhaatii baane keessattuu Jawaarii Bakkaleen fa'aa warra kun hin jiranii miti. Akka karaan nagaa hujanne waan arganeera nuufi isaan deemanii daranii waraanatti hin makamin jedhee shakka. Tarii jarris kanumaaf mana hidhaa keessa isaan ol ka'aa jiran ta'uu mala. Haa ta'u isaanis hamma isaan jijjiiraman hin beeknu. Hamma isaan jabaatanis hin beeknu. Garuu gaafa isaan daran jijjiiramaniira dhugaas ta'uudha. Daran na'aman. Baga fudhatanii ani wanni kiyya haqni kiyya baga hin baane daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo kun kan daawwachaa jirtan walabummaa newsnetwork karaa saatalaayitii firikweensii firikweensii keenya isin hima dhiifamaa xumurarra jirra waan ta'eef firikweensii 12,476 irratti karaa saatalaayitiitiin nu daawwachuu dandeessanii kanaafuu egaa dhugaa gara uummanni keenya kanaan dura bara dheeraa qabsoo kana keessatti karaa waraana bilisummaa Oromoo malee karaa qawwee malee uummata Oromoo hin baasu jennee falmii gochaa turre. Atillee bara shanee maali jedhanii uummanni keenya waa wallaalee akka nama sirna gadaatitti waan shanan bara san bara 6 yookaan immoo bara 7 dura lafa keesse yaadatta jedheeti yaada bara uummanni keenyatti burjaajaa ture. Har'a garuu uummati keenya ifa ta'ee warri qabsoo kana karaa nagaa malee karaan qawwee nun baasu jedhellee afaan isaaniitiin karaan nagaa nun baasu karaa qawwee malee jechuu isaaniitiif uummanni keenyas kana dhaga'uu waan guddaadha. Nutis baga lubbuun jiraannee kana argine jaalala isaaniitii fi kabajaa isaanii malee jibbiinsa isaanii qabaachaan turre Oromiyaan ijaaramuu qabdi. Oromoon hiree isaa ofii murteeffachuu qabna jennee waan amanneef irratti ciccinee falmaa turre. Har'a immoo sadarkaa hamma jirru kana geenyee jirra. Waraanni bilisummaa Oromoos uummata Oromoo mataa ol qabachiisee warra mana hidhaa keessa jiranillee kabajaa itti horee kan jiraachisaa jiru jechuudha. Kanaaf goljaa keenya wanni amma hammaa keessatti mari'annee dammillee otuma mi'aawuu maraguu jedhanii yookaan immoo cufu jedhanii waa hedduu waliin mari'annee sa'aatii dheeraadha. Kutaa tokkoffaa fi kutaa lammaffaadhaan dabarsina. Kanaaf atillee mee waan hamma haasofne kana keessatti wanni hafe ni jira. Gama waraanatiinis ta'e gama daasporaatiinis ta'e
gama warra PP kanaanis ta'e waan irratti mari'anne kana keessatti waan hafe jiru kan jettu itti dabaliitii hin goolamna. Ayyee ulfaadhu wayyamii wanni jechuu barbaadu ani PP waan dhaamuuf hin qabu warra PP keessa jiru hoo dhaamaaf sakandii keessatti. Oromoo ta'etanii namachi keessa jirtan ariifadhaa gara qabsoo Oromootti makamaa jedhaani. Warra diyaaspooraa jiruuni maanii seeta warra diyaaspooraa jiru garaa jaallata. Dhugaatii kana jaallata. Qabsoo Oromootti makaman. Gaafa dubbiin xumuramte dhufee makamuu barbaadan. Maaniif ammallee woo butaadhaa beeta waraabessi beeta waraaboo waa nyaadha waa argadha waa asii gatan tokko nyaadha jedhee dhufaa gaafatan dhufataa kasaanii akkasi. Kadhaamuu barbaadu waraana bilisummaa Oromootiin. Waraanni bilisummaa Oromoo lafa qabattane daran dabarsaa qabadha. Ameerikaan dhufnee kadhannee adoon ta'een hiriira itti baanee adoon ta'een godinoota Oromiyaa mara qulqulleessuu qaban waraanni bilisummaa Oromoo qoodi waraanni bilisummaa Oromoo kana maaliif isin jedheet mee waraanni bilisummaa Oromoo godina Gujii bahaa qulqulleessu tokko nama keessaa haa dhabamsiisu. Ameerikaan karaa Somaaliyaatiin dhuftee xayyaaraa fiitiin buutee dubbisti hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo. Yoo Wallagga godinni Wallaggaa qulqullaa'ee tokkochi jedhame Ameerikaan achirti. Addunyaan faranjoonnitu achirti. Maaliif dantaa isaaniitii dhufan dantaa kenna callaa miti. Gaafa kan daran si kenna waa ati barbaadu. Waa ammaniiti waraana bilisummaa Oromoo gargaaritteeni Oromoon doolaara 50 gargaaree koomii baay'isu kana isaan bileenaan gannaqan. Xayyaara sii kennan diroonii sii kennan. Akka Abiyyi miidhistee aleentu. Abiyyi akka inni daafanaan beekanii beektaa miti. Abiyyi nama cilee Ameerikaadhaa beekan. Akka amma namni bubbisu kanaa miti. Ameerikaan achi keettee dhufee Jawaar bila halkan shambulee kadhatee lammaa malee hin ta'u jedheenii Jawaar lammaa malee ati hin teetu jedheenii dhaqanii namittii amma arrabsan san maqaa seennu ka Itoophiyaa deemtee dhuftan. Siifaa luka jigee Abiyyi nama baay'ee kadhatee Ameerikaan fuutee achi isa keetti. Namni Abiyyi achi kee Oromoolle san fille Ameerikaa. Ameerikaatti Abiyyi file. Ameerikaanii waan inni Chaayinaa jala seenee fi isa ganammoo maaliif isarraa harka fudhatan? Wanni jedheeni inni gaafa aangoo sana dhufee federaalizimiin diigu jedheeni ture. Federaalizimii diigee jennaan Ameerikaan atti deebite. Akkaataa Ameerikaan barbaadduun inni dhagitee jiraatte Baayiden dubbatee ture. No singular Ethiopia should be work as a plural. Federalizimii jedhe Baayiden illee komentii itti kenne. Baayiden itti kenne dubbattee beektu pirezidaantiin Ameerikaa waa'ee Itoophiyaa. Afaan baafate Itoophiyaan singular takkittiin hin hujjattuu jedhanii itti himan. Inni garuu hin dhaga'u inni sobaa yoo dhageettee jiraatte namichi waa'ee qeerroo Oromoo dubbate namni aangoo isa fide qeerroo Oromootii jedhe. Garii hidhee garii ejjeese garii amma lolaa jirtii jedhe. Ameerikaan hagas nutti dhuftee jirti. Waraanni Oromoo bilisummaa Oromoo kana leen beeka. Alli ati leen beeka. Ameerikaan waraanni bilisummaa Oromoo haadha lolaa jiru warra protesti godhee Abiyyi aangoo fide jettee amante Ameerikaan haadha. Abiyyitti waan kaayoo isaan lolaneerraa ara maqee jennaan isaan lakkii jennaan garii hidhee mana hidhaatti naqee jira. Garii amma isaan lolaa jirti qawwee kaafattee jirti karaa nagaa dadhabdeeti. Rikoogniishiniin kennameeraaf boboodhaaf. Amma kaleessa waan tokko dhage. Ameerikaani wayyaanee tanaa amanuu dadhabdeerti. Gocha isiin kana dura goote irratti. Gocha isiin duraan goote kana amanuu dadhabdee ittiin cinqamaa jirti malee Abiyyi dhahuuf salphaadha. Abiyyi dhabamsiisu. Egaa waraanni keenya guutummaan guututti amma kana walabummaa naan xumuradha. Wanni kana jedhaa jiruuf maal? Ameerikaan nama barbaaddu jira. Ka barbaaddus warra Oromoo waan takka godhe beektaa miti Oromoo ani kanaan dura gaafa qeerroon protestii san deennee gaafa Ameerikaa gaafannu maaliif waan Oromoo caalaa dubbattuu nuun jedhan. Maaliif saba biraa innaa miidhame hin dubbanne innaani Tigreen miidhamnaan hin dubbanne. Warri biltsiginnaa deeggaru maal nuun jedhan. Juuntaadhaa nuun jedhan. Nuti waan dubbanneef qabna. Seeqalee miti. Nami kamuu miidhamee innaa hin dubbanna borus Oromoodha. Oromoon namaa dubbata malee Oromoon horiin bada Oromoon bada waan dhaggee abbaan fedha akka fedhe oofuu miti. Waan Oromoo ta'ee dhalanneef dubbanna. Sirna gadaatti nu dubbisa. Dhugaa dubbanna. Yoo dhugaan dabdee hin dubbanna abbaa dhugaa dabdee. Kanaaf dubbanne Oromoon. Ameerikaan dubbadhaan maaliif hin dubbanne jennaan yoo dhugaan dabdee hin dubbannaa jennee. Nuti ilmaan gadaati gadaan dhugaa nutti himanii yoo dhugaa dabde bakka dhugaan dabdee dubbanna bakka dhugaan jirtu akkasuma jennee gaafa dhugaan dabde amma maal godhe
Abiyyi Oromoodhaan hin jedhan. Ani ilma hoteelii keessatti dhalate Oromoodhaan jettee sirraa mana sirraa fudhadhaan fudhadhu. Kanaafuu waraanni bilisummaa Oromoo waan godhu ka amma godhe annan quba qaba beektaa miti. Parsanaalii quba waan qabuuf waan miidiyaarraa namoonni dhaganuun akka dhaganuuf daran godhee bilisummaa uummata Oromoo nuu gabaasuu qaba jedha. Ulfaadhaa wayyamaa bilisummaan kan uummata Oromooti. Woboon ni mo'a. Woboon eenyulee caalaa mo'ee Oromiyaa dhiiga fiitiin ni dhaaba jedhee abdadhaa. Bilisummaan uummata Oromootiif haa ta'u jedhee jira. Galatoomiyatis Ashannaafi keenya egaa maqaa walabummaa newsnetworkitiin dhuftee sa'a dheeraa kana fudhattee nu faana haasa'uu keetiif hedduu galatoomii siin jedhaa injifannoodhaan nama lafarratti gabbu'ee Oromiyaa irratti gullallee irratti wal argu nu haa taasisu. Yeroo gaarii qabaadhu sanbata gaarii siin jedha. Ulfaadhu wayyamii deeban. Baay'ee.